Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne itti aansuudhaan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Hunda dura garuu iddoodhaan isinirraa baduu kennaaf dhiifama guddaa isin gaafanna dhiifama isiniin jennee jirra. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba googila afaan Oromoo dabalatee afaanota biroo 13 tajaajila odeeffannoo barbaadu artificial intelligenceetti guddisuu beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra. Oduun itti aanu oduu godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa arganne walitti kan qabanne kan isin biraan geennudha. Oduun itti aanu walwaraansa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru miidhaa guddaa kan diinagdee kan hawaasummaatii fi kan biroollee dhaqqabsiisaa jiraachuun beekamee jira. Akkuma jirutti ta'e loltoonni mootummaatii fi waraanni bilisummaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti wal loluu itti fufanii jiru. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru irrattis waraanni bilisummaa Oromollee injifannoo argadhe kan jedhe yoo ta'u mootummalleen tarkaanfii fudhataa jiru mirkaa'aa jiraachuu beeksisee jira. Guutuu odeeffannoo kanallee qabannee jirra isin biraan geenna. Oduu biyya alaatiin Tarkiin Iraaniin akeekkachiiftee jirti. Iraaniin maaliif akeekkachiifte kan jedhu odeeffannoo guutuu qabannee jirra isin biraan geenna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu wal duraa duubana akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun kun oduu ammee yookaan breaking news akkasumas oduu akkaan gammachiisaa ta'edha Oromoota hundaaf. Googila afaan Oromoo dabalatee afaanota biroo 13 tajaajila odeeffannoo barbaadu artificial intelligenceetti guddisuu beeksisee jira. Baga gammaddan Oromoon. Osoma akka waanyu ka hora jedhamaa mire. Afaan Oromootiin wal qabatee gaafiin uummanni Oromoo kaasaa ture hedduudha. Afaan Oromoo afaan barnootaa akkasumas afaan mootummaa federaalaa nu haa ta'u jechuudhaan gaafiin gaafatamaa ture hanga har'aatti gaafii deebii osoo hin argatin turee jira. Inumaayyuu afaan kana dadhabsiisuuf hojiin hedduun irratti hojjetamee jira. Barnootaan wal qabatee sagantaan hedduun haqamanii jiru. Carraa barnootatti itti gargaaramuun afaan kun akka dagaagu hojiin hojjetamaa ture dhiphatee jira. Kun akkuma jirutti ta'e Google afaanota Afrikaa artificial intelligencein odeeffannoo barbaadan afaan Oromoo dabalatee gara 13tti ol guddisuu beeksisee jira. Akka Itoophiyaatti immoo afaanonni 3 kan fudhataman yoo ta'u afaan Oromoo, afaan Amaaratii fi akkasumas afaan Somaalee Google hubannoo namtolchee yookaan artificial intelligence isaatti dabaluu beeksisee jira. Dhaabbatichi afaanota Itoophiyaa 3 fi 10 kan biroo ammoo Afrikaa keessaa gara tajaajila barbaaduu odeeffannoo artificial intelligenceetti makuun tajaajila dijitaalaa ardii Afrikaa keessatti babal'isuuf qabatee milkeessuuf kan yaadame ta'uun eerameera. Fooyya'insi kun tajaajila barbaachisaa odeeffannoo artificial intelligence Google keessatti afaanota naannootiif deeggarsaa kan uumu yoo ta'u kunis fayyadamtoonni barreeffamaan yookaan immoo sagaleen yookaan immoo suuraadhaan fayyadamuun afaan filataniin odeeffannoo akka barbaadan kan dandeessisu ta'uun hubatameeti jedhamee jira. Afaan Oromoo, afaan Amaaratii fi afaan Somaalee dabalatee afaanonni haaraan dabalaman akka Afrikaatti afaan Afrikaanis akkaanii Hausa, Kiinyaa, Ruwaandaa, Kiswaahilii, Seesootoo, Seetswaana, Woloof, Yoruubaa fi Isiizuluudha jedhamanii jiru. Bitootessa 6,2026 godina Arsii Bahaa Aanaa Gunaa ganda ciree Aanolee jedhamu keessatti maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun nama maqaan isaa Rashid Gannaa Haaji Qadir jedhamu dabalatee namoota hedduu mana hidhaatti guuruun hiraarsaa kan jiran yoo ta'u namoota hedduus reebanii qabeenya isaanii saamaa turuun dhaga'amee jira. Abbaan irree akka barbaadetti afaan qawween hawaasa cafaqee bulchuu barbaadu bilisiginnaan ergamoota isaa Oromiyaa maratti bobbaasuun hawaasa doorsisuu meessuun loltoonni isaa Oromiyaa goliiwwan garaagaraa keessatti rakkoo ulfaataa geessisaa jiru. Kana malees loltoonni kunneen dargaggoota hedduu adamsuun qe'ee isaanii irraa balleessaa kan jiran yoo ta'u maatii dargaggoota kanaas iddoo tokkotti walitti qabuun yoo akka tasaa waraanni bilisummaa Oromoo ganda kana keessa kan seenu ta'ee fi ijoolleen keessan hin dhuftu taate rasaasaan isin ajjeesne jechuun doorsisaa jiraachuus dabalataan ifoomeera. Oduu biraan immoo godinichuma Aanaatiyyoo ganda torban Uushoo keessatti barsiisaa Jamaal Mohammad Shumfaa jedhamu dhalataadhuma ganda torban Uushoo kan ta'e Bitootessa 3,2026 magaalaa Bishooftoo keessaa qabanii Aanaatiyyootti deebisuun gaafa Bitootessa 5, 2026 halkan keessaa toora sa'a 3tti iddoo addaa Gaaraa Xaaxessaa jedhamu keessatti ajjeesuun dhaga'ameera. Barsiisaan kun yakka dalagee qabaateef osoo hin taane sababa Oromummaa isaa qofaaf yakkamuun akka ajjeefame jiraattonni itti dabaluun ifoomsanii jiru.
Godina lixa shaggar aanaa Ada'aa Bargaa ganda siree Bargaa jedhamutti loltoonni gara jabeeyyii Piipii bitootessa 7/2026 harmee maqaan ishee aadde Alamituu Dhaabaa jedhamtu qabanii hidhaatti darbachuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Aadde Alamituun siyaasa keessatti hirmaannaa kan hin qabnee fi badii tokko malee loltoonni sirnichaa abbaa manaa keetu milishaa keessaa badee wobootti harka kennate jechuun yakkanii hidhaatti darbachuu jiraattonni gandichaa ifoomsaniiru. Uummata Oromoo afaan qawween cafaqee gabrummaa jalatti dhiitee bulchuu kan barbaadu murni bilxiginnaa goleewwan Oromiyaa cufa keessatti Koloneel Abiy Ahmed hidhattoota gara jabeeyyii fi naamusa hin qabne akkuma fedhetti bobbaasuun hawaasa meeshaa maleessa maqaa adda addaan yakkuun hiraarsaa ulfaataa irratti raawwachuu cimsee itti fufee jira. Godina lixaa Harargee aanaa Ciroon Haraddaa yaddoo bobbaasaa irraa ergamtoonni Piipii hannaafi saamichaan garaa isaaniin badhaadhuu malee qabatamaan hojii badhaadhinaa mul'isuun hawaasa Oromoof dalaganii kan hin qabne namoota shaqaxa xixiqqaa qaban hunda irraa ji'atti qarshii 2,000 kaffalchiisaa jiraachuu himaniiru. Jaleewwan bilxiginnaa qaraxaa fi gibira fakkeessuun dukkaanota saamunaa fi waan xixiqqoo hawaasaaf dhiyeessan irraa haala gita dukkaana isaanii madaalleen jalqaba baatii fulbaanaa irraa eegaluun hanga gabaasni kun qindaa'ee humnaan kaffalchiisaa jiraachuu fi namoota dogdoqqee qaban irraa duraa waggaatti gatii gibiraa qarshii 6,000 fuudhaa kan turan yeroo ammaa immoo qarshii 14,000 kaffalchiisaa jiraachuun itti dabaluun ibsamee jira. Ganduma kana irraa jiraattonni bishaan dhugaatii qoonqootti geeffatan dhabanii rakkataa kan jiran ta'uun erga bishaan dhabanii ji'a 6 lakkoofsisuu fi jaleewwan bilxiginnaa maqaa bishaan isiniif galchina jedhuun ji'a tokko dura qarshii 600 hawaasa hunda irraa kan guuran yoo ta'u maallaqichas daantaa dhuunfaa isaanii irra oolfatanii hanga ammaatti rakkoo bishaan dhugaatii uummataa furuu kan hin dandeenye ta'uun ibsameera. Rakkoo gama bishaaniin isaan mudate yeroo adda addaatti qaamolee mootummaa caasaan ijaaramanii jiran hanga godinaatti iyyatanis deebii tokkollee dhabuun dhukkuboota qulqullina dhabuu bishaanii wal qabatanii dhufaniin miidhamaa jiraachuun isaanii adda bahee jira. Kutaalee Oromiyaa cufa keessatti mootummaan garboonfataa impaayaratti akka waan uummata Oromoof bu'aa buuseetti gadi bahee guyyaa guyyaan afaan dhadhaa dibatee miidiyaan olola buufaan bu'uuraalee misoomaa da'oo godhachuun qarshii hawaasa irraa walitti qabeen jaleewwan isaa akka irraa fayyadaman gochaa jira. Lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waluma kanaan zoonii lixaa bakkoota garaagaraatti akkasumas kibba Oromiyaatti har'a barraa kana haaluma wal fakkaatuun kibba baha Oromiyaa fi giddu gala Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru itti fufee jira. Har'a barraa kana kibba Oromiyaatti lola ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa raawwatuun miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Haleellaa raawwateen hedduu hojiin ala taasisa jedhee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatu odeeffannoon gama sirraa nu geette ibsitee jirte. Haleellaa raawwateen PKM tokko AKM hedduu fi meeshaalee biroollee hiikkatu odeeffannoon nu gahee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa aanaa Saasiggaatti guyyaa tokko dura lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti injifannoo argatu beeksisee jira. Lola gaggeesse irratti loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasise jedhee jira. Hedduu madeessuun, hedduu addunyaa kanarraa godaansuun, hedduus boojii waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus hiikkadhe jedhee jira. Loltoota mootummaa 14 kan booji'e ta'u waraanni bilisummaa Oromoo kan beeksise yoo ta'u isaanis viidiyoo irratti kan argitan kanneen. Isaan viidiyoo irratti argitan kun baay'inni isaanii 14 yoo ta'u lixa Oromiyaatti lola ture irratti kan booji'amanidha. Meeshaaleen hiikkatamanii fi booji'amanis kan isaan dura jiru kanaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Bunnoo Baddeelletti guyyaa kaleessa loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Guyyaa kaleessaa jechuun gurraandhala 9/2026 Bunnoo Baddeellee aanaa Makkoo ganda Hoomaa Caaltee jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haleellaa raawwateen hedduu madeessuun hedduus addunyaa kanarraa godaansuus meeshaalee waraanallee irraa hiikkatuun injifannoo argatu odeeffannoon gama sirraa nu ga'e ibsee jira. Abdii fi wanteen sabaa waboon Arsii ba'aa aanaa Roobee Diidaa keessatti loltoota biltsiginnaa du'aa fi madoon
adabe. Reefi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kibba baha Oromiyaa godina Arsii Bahaa aanaa Roobee Diidaa magaalaa Jeenaa ganda duwwaa tokko keessatti kaleessa bitootessa 8/2026 halkan qubsuma isheetti marsee loltoota biltsiginnaa aleeluudhaan tarkaanfii fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Gootichi tarkaanfii fudhate kanaan loltoota faashistii biltsiginnaa irraa 9 ajjeese 10 ammoo madoo dandammii hin qabneen adabuun kanneen haftee olii fi gadi faffacaasee qubsuma ishee irraa buqqisee jira. Loltoonni biltsiginnaa hedduun tarkaanfii akka bakakkaa leencicha abdii sabaan irratti fudhatame kana baaraguun meeshaalee waraanaa isaanii kan gaggatan yoo ta'u gariin ammoo fiiganii allayyaatti of darbachuudhaan miidhaan qaamaa ulfaataan irra ga'ee hojiin ala ta'uun isaanii addeeffameera. Bakkoota lollitti gaggeeffame kanaan wal qabatee gama mootummaati maaltu jedhame kan jedhu odeeffannoo argachuuf yaallee turre. Odeeffannoo argachuu hin dandeenye yookaan immoo wanti jedhame hin jiru. Ta'ullee mootummaan gama isaatti maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun humnoota hedduu guutuu Oromiyaa keessatti bobbaase humnoonni tarkaanfii fudhataa jiraachuu fi tarkaanfii fudhataa jiraniin milkaa'aa jiraachuu beeksisee jira. Humnoonni mootummaan maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin bobbaase kun bakkoota garaagaratti qabeenya namoota nagaa irratti xiyyeeffatuu fi namoota nagaa irratti xiyyeeffatuun miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jiraachuu jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatiif fi odeeffannoo kennaniin ibsanii jiru. Oduu biyya alaatiin pirezidaantiin Tarkii Rajiv Tayyip Erdogan Iraan akeekkachiisee jira. Erga Ameerikaa fi Israa'el qindoominaan Iraan irratti haleellaa raawwatanii lolli jalqabame Iraan biyyoota ollaa garaagaraa irratti haleellaa raawwattu itti fuftee jirti. Haaluma kanaan Iraan gara Tarkiitti yeroo lammaffaa fi misaa'ila ergitee jirti. Misaa'illi kana dura gara Tarkii ergame qolatamee kufuun kan beekame yoo ta'u, misaa'illi yeroo lammaffaaf Iraan irraa gara Tarkii dhukaafames qilleensa Tarkii seenuun isaa beekamee jira. Miidhaan inni dhaqqabsiise garuu hin gabaafamne. Kanaan wal qabatee Iraan qilleensa Tarkii sarbuu irraa akka of qusattu Erdogan akeekkachiisee jira. Pirezidaantiin Tarkii Rajiv Tayyip Erdogan Iraan qilleensa Tarkii sarbuu isheetiif sababni dhiyeessatu tokkollee hin jiru jedhee jira. Akkasumas haleellaan Iraan biyyoota galoo galaanaa irratti raawwattu qaama tokkollee kan fayyadu hin qabu jedhee jira. Gama biraatiin immoo haasaa bilbilaan pirezidaantii Iraan Masuud Pezeshkiyan waliin taasisaniin booda biyyi isaanii Tarkiin waraana deemaa jiru dhaabsisuuf dhiibbaa dippiloomaasii taasisaa jiraachuu ibsee jira. Kun akkuma jirutti ta'e Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti haleellaa raawwachuu itti fufanii jiru. Akkasumas wayita Israa'el cimsitee Libaanos haleelaa jirtutti Iraan haaloo ba'uudhaaf biyyoota galoo galaanaa keessatti haleellaa raawwataa jirtu cimsitee itti fuftee jirti. Waldorsusulleen akkuma itti fufetti jira. Ameerikaan Iraan irratti haleellaan raawwatamu kan addaati jechuudhaan yoo beeksiftu, Iraanis haaloo ba'uudhaaf kan dhaadatte yoo ta'u, haaloo kan baatu immoo misaa'ila hanga har'aa gadi hin baasin gadi baasuudhaan haleellaa raawwachuudhaaf karoorfachuu isii ibsitee jirti. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture Ambariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaa, nawwii kennaa, nagatti nu turaa.